لا لا مي بنا ددر لا 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 مي مركانا هي عادي ده هي غوده كم أنن كلوني تي أنن لوني روم تك باتي كبار أوريجينال تانا أبا كي عمر علي وجه جرا أكم أكم dulu ini akam akam nak ya Demi sembahyang jiru demi sembahyang jiru drama kan awal drama ini maratan pember bakotan mau beka ini maratan ala pamala bibi patetira jalala dugati nagabe sirra uno bersisota lamanar kad degerto tadi akam jirtan sinjan Ahmad Sadiq Abdurrahman nanja Ahmad Sadiq Abdurrahman Anis bersisa Abdi Syamsuddin nanja bersisa Abdi Syamsuddin bersisa Ahmad Sadiq Abdurrahman uno bersisota lamauji walarke me akamil lal terroras kan Roras duran media kaisati beina akan tijarannya wala garre wajina senen beinu har rabbam di rodas wajin ko bo kaisati wal lugar sise walena haso kenya hun gamati kita tumti daga waje dugalata ya to anile kuma balesri jeje kana khara media tin duran sibeina ammo kaman wala garre so jorbar hona bedu gamane gamachu gudan daga Hortoftoota Roras Tube addunyaa mara keessatti argamtan arraantana ana dadar araddaa haqa baasittiin argama biyya bareedduudha hawaasni illee babbareeda dinqisiifattoonni xiyyeeffannoo bakka hunda jira wallahi alhamdulillah haqa baas waliin daawwannaa nu faana tura akkuma beekamutti godinni Harargee Bahaa aanaan dadar oomishtummaa dinnichaatiin yeroo ammaan tana sadarkaa ol aanaa irratti argamti. Isaan keessaa araddoota sadii kan oomishtummaa dinnichaatiin badhaadhan isin daawwachiifna. Araddaan sadeen araddaa haqabaas, araddaa gabaa guddinaatii fi araddaa burqaa gabaati.
Ijoollummaatti manatti ukkaamamte shanyii midhaanii beekan jiraattu nyaatte jarkuutii qamadii kuni eessi jette. Ijoollee bal'inni laaljalaa jahooti gala jaatu. Awwaaltii jaqabatti muuroo kan ilaalee ka beekamsa. Akkuma ammoo. Maara boodin ta'uu kana. Bishingaatu ni taafi jettee balaan addan baaftu hiriikoo bagartee balaan addan baaftu hiriikoo bagartee sootee makiinaan imaltoota fuutee jimnaa hidheetii bakkiinuu qabamte shirshir jennee gallaa biyyaas barattee shirshir jennee gallaa biyyaas barattee. Oh, wala bro. Abo bro, sutala kan. Abo. Pasok judi. Zaza. Ya. Sila coba tak koror. Dibicas betul ga? Awa Allah tinggaru tan mak. Allah ti balage bo. Allah ti laga pani am tu. Am to re. Allah ti som berte. Kurtumi berte am kurtumi. Allah ti laga pani am tu. Tahu Fatir. Daftar duro isini shati. Daftar duro rokot. Ni rodo itani balle isiti. Mal bitte gurgurti magalaan dhaabatte sootee makiinaan imaltoota fuute midhaan himeefi bakkiinuu qabamte. Misooma waraaboo akkanatti deemu jirra. Dadhabbiin adda deemu jirra gaa imala keenya akkuma gartan kana hawaasni keenya kanaa ol dadhabee dalagu jira. Dadhabbii isaanii kanammoo keessa deemnee waraabuun dirqama keenya nu waliin tura ammallee. Shirshir jennee gallaa biyyaas barattee shirshir jennee gallaa biyyaas barattee. Bishan kora jalan surah kate, akkasini beka wabadiyan tate, akkasini garta wabadiyan tate. Sote makina ni malto sambute, imna himeeti bakinu kabamte. Shirshir jenne galla bubiyan barate, shirshir jenne galla bubiyan barate. Bishan kora jalan surah kate, akkasini garta wabadiyan tate, akkasinu beka wabadiyan tate. Sote makina ni maltoota fuute, imna himeefi bakkiinu qabamte. Shirshir jenne galla biyyaas baratte, shirshir jenne galla biyyaas baratte.
Jirtu? Jirtu? Eessa jirtan? Burqaa gabaa? Eessa jirtan? Burqaa gabaa huna bakka bareeddu yeroo bonaati. Yeroo bonaa kanaan akkana bareeddi bakki kuni. Ganaa as dhufnee filima isin dhalayna. Akkam jettan? Fayyaadhaa Jiruuti yaa keessatti bakka bareeddu raaree bal'oo arraan arge. Abbaan fardaani boona biyyooti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeesi. Abbaan fardaani boona biyyooti ngoredeeti wanni boona ni lujiidha carraa kata jabeesi. Muka ulee sibiila namni carraa katu dhiira namni carraa katu dhiira. Ilmi abbaan carraa kata qajeela gantan deeylee. Haalli oomishtummaa dinnichaa maal fakkaata jechuun gaafanne. Lafammaa dinnichaa agartan kana yeroo duraa dinnichaa dura boqqolloodhaan irraa oomishne amma lammaffaa dinnichaatti jirra. Dinnichaan oomishni bara laalleen haala gaarii madaabaraa fi xaa'oonis haala gaariin nu dhiyaachaa jira. Oomisha bara dheengaddaarra xaa'oo sirriitti waan itti godheef jechaarra adii lama gurraacha lamaan itti godhe bara dheengaddaa daran callaa dachattiin argadha jechuudha. Intaala 12 dhaabe intaala 120 qaatanii dhalaarra xaa'oodhaas waan qajeellotti argateef jecha. Oomishni keenya bara baraan dabaluuf rakkoon duraan xaa'oon irra jirti bara naqa celloon nurraa hiikkate rakkoon diyyeen as jirus rakkoo teenya ilaalee oolus irra deemee ilaalee xaa'oo nu dhiyeessaa jira. Rakkoo xaa'oodhaan nurraa hiikkatee jira. Masnoollee bishaan ni qabna. Bishaan itti fayyadamaa jirra. Dinnichaas akkuma gartee faagee silaa dhaabanitti sararaan dhaabna jechuudha. Sararri kun dinnichaan kun sararaan dhaabame akkuma faagee sararaan dhaabama. Callaa gaariidha nuu kenna. Fuula dura immoo sanyii filatamtuudhaas karaa mootummaatiin rakkoon qabu sanyii filatamtuudha hedduu argachaa jira. Sanyii filatamtuu mootummaan isa kan nu dhiyeessitu callaa keenya waggooggaan akka daballu barbaanna. Sanyii dinnichaadhaa akka waajjira qonnaatti sanyii guddannee jedhamu kan nu dhiyaatee jira. Ammoo baay'inaan irra guddaa sanyii ciroo jedhamu kana dhaaban. Dinnichaa jechuun qotee bulaan kana bare yeroonii fi sanyii dhaabbata CIC tokko nu ergee dhaabbata NGO'ti. Sanyiin kun waagirraa walaba jechuudha. Qotee bulaan isa kana argeeti isa kana akkamiin nu dhiyeessitanii fuulduraafillee hanga sanyii kana jabeeffannee kaayyannaa fuulduraaf sanyiin kun nu fayyadaa jedhanii jabeessanii mirgaan qabanii jiran jechuudha. Amma oomishtummaallee akka araddaa keenyaatti hektaara 325 kan qotee bulaan keenya qote raawwiin keenyaas sanuma jechuudha. 325 oomishtummaa kuntaala 40 ol 45 ol ni arganneeti yaannaa jechuudha. Araddaa burqaa gabaa keessatti irra caalaa jiruuf jireenyi uummata kanaa oomisha dinnichaati. Dinnichaan haalumaa agartan kanatti halkanii guyyaa kaafanii halkanii hojjetanii yeroo 2-3 xaa'oo itti godhanii jikeedhaa wajjin wal keessatti jikee dabalatee jechuudha. Hektaara tokkorraa gara kuntaala 200 argatan. Akkuma laaltanii agartan kana dinnicha garaagaraa oomishaa jirra. Qonnaan bulaa kilaasteraan ijaarree sanyii dinnichaa garaagaraa dhiyeessaa fi itti jirra. Dinnichaan kunillee gosti isaa ciroo jedhama. Kana caalaa rakkoo xiqqoo inni qaba. Innis sanyii kana caalu bara dabre iyyata galfannee dirjitii CIP takka wajjin wal dubbannee sanyii nu dhiyeessaa turani. Sanyii kana caalaa inni sun oomisha guddaa qaba. Qonnaan bulaa kanaaf garuu inni sun callaa guddaa qaba. Hamma firiillee baay'inallee kilaastara tokkorraa yoo kaa'u hektaara tokkorraa callaa guddaa kan nu danda'a. Hanga kuntaala 150 kan nu danda'a dinnichaan sun. Ogguun averejii dinnichaa barana qonnee dhaabnee wajjin wal madaalchifne jechuudha. Kanaaf dinnichaa san babal'isaa uummata qonnaan bulaa hunda biraan ga'uudha karoorri keenya. Kun
dafee ga'ullee rakkoo oomisha gabaa sugguu dhiyeessinu dafee waan nuun turreef istoora keessa waan nuun turreef hanqina wayii qaba jechuudha. Kanaaf kana caalu itti yaadaafii jirra qonnaan bulaa keenyaaf dhiyeessuudhaaf qophii irra jirra ammas qonnaan bulaa keenya cinaa dhaabbannaa. Lafti kanatti agarru kun jechuudha. Qonnaan bulaan keenya paakeejii kana fayyadamaa turre garuu har'aan sana jechuudha ogeessaa fi haala leenjii adda addaatiin yeroo garaagaraa leenjii kenname ogeessii keenya jechuudha. Ogeessii keenyaas yeroo leenjii gaggabaabaa kanneenii fi leenjii gaggabaabaa saniin qonnaan bulaan baratee lafa kanarratti lafti duraan agartan kun akkanumatti bona lafa baatu jechuudha. Bona kana bishaanis akkanumatti nama deema irraa fayyadamaa turre jechuudha. Ammoo egaa leenjii gaggabaabaadhaa fi qonnaan bulaafis ogeessa keenyaafis leenjii gaggabaabaa kannilee leenjii gaggabaabaa kanaan booda jechuudha. Doonii fi lafa kanarratti lafti kun nagee lafa ta'a yoo qonnaan bulaan keenya irraa fayyadame jennee jechuudha. Egaa mariidhaa fi leenjiidhaan gabbisne booda gabboomee iddoo kanatti dinnichaan amma nuti agarru kun hojjetamaa ture jechuudha. Qonnaan bulaan keenya jiruu fi jireenya isaa jechuudha asirratti lafa kanarratti jiruu fi jireenya isaa jijjiirratee dinnichaa amma nuti agarru kana jechuudha. Bal'inaan qonnaan bulaan lafa duraan bona lafa ta'aa baate akka gannaatti amma ganna fakkaata amma biratti kun amma garuu jiini jirru kun ji'a amma ture. Amma garuu qonnaan bulaan keenya irraa fayyadamaa ta'uudhaan hektaara tokkotti gara kintaala 200 ol oomishuudhaan qarshiitti hojii jijjiiramee gara qarshii 304 akkanatti kan tilmaamamu godhatee har'aan sana jiruu isaa jechuudha ibin jechuudha Hararitti Diradawaatti mana ulaa jaafaa qonnaan bulaan asii dhaqee bitachaa ture jechuudha. Abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeessi wanni boona ni lujiidha sarraa kata jabeessi abbaan fardaani boona siyoosiitiin gareedeessi. Sanyii filatamtuu dinnichaa qofa osoo hin ta'in horiillee horii faayidaa qaba. Sanyii kuduraata adda addaa sanis nu dhiyaachuu qaba. Amma waggaa lama oomisha waggaa lama itti jira. Fuula dura yeroo bijee bara 2016 waggaa 3 akka oomishnu tarsimoo qabannee jira. Waggaatti yeroo 3. Baatii afuriin bakka 3 baatii 12 baatii 4 bakka 3 itti addaan qonnee waggaa 3 oomishu karoorfannee jira. Horiinis akka nu dhiyaatu horii filatamtuus dhiyeessuu barbaanna. Karaa diyeetiin ijjata galfannee isin bira akka nuuf horiinis akka nu dhiyaatu sanyii filatamtuu nama illee man ta'ani sanyii filatamtuu kanniisallee itti jirra amma kanniisan qafooniin qaba akka 10 takkaan qaba qafoo mukaati deemas gaariidhaan irraa argachuu jira waan tirfiiti jechuun kun hin fuulduraafis haalli kun cimee itti fufuudha qaba laga kanatti keessattuu amma waan biraallee hidhaamna yommuu jennu qotee bulaan kan inni baay'inaan filatu dinnichaatu nu baasaa jira dinnichaan ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 guyyaa 90 keessatti bilchaataaf. Kana midhaan iddoo midhaanii jechuudha. Iddoo midhaanii bu'uuf danda'aaf jechuudha. Isa kana gurgureetti qotee bulaan midhaan bita. Gara tokkoon nuti akka ogeessaatti jidduu seenuudhaan ija ogummaatiin jechuudha. Haala jireenyaa qaalomsa kana wanti nutti fide oomisha keenya dinnichaa bichaa irratti hin to'ine isa kana gurgurree midhaan binna. Kana kan jireenya nu qaaleesse jechuudhaan tarsimoo mootummaan keenya gad diriirse haala qamadii jechuudha. Inisheetiivii qamadiillee cinatti yooniif dhaabne bareedaadha jechuudhaan har'aan tana dilasillee qotuu baannu qamadii jechuudha. Hanga ta'e qonnee jirra qotee bulaan argee jira fuulduraafillee abdiidha qaba. Qotee itti fayyadamuu qaba. Qaalumsa midhaanii kana hir'isuudhaan qabaa jee mootummaa cinaa dhaabbatee jira jechuudha qotee bulaan. Qajeelfama ogeessi qonnaa jiru kan waajjiraaleen ogeeyyii waajjiraatis dhuftee nu deeggaruudhaan fudhatanii jiran jechuudha qotee bulaan. Dinnichaan kun bishaan yeroo waan barbaaduuf bishaan yeroo inni dhuguu qabuttis kophaa gaa'ichaa jifee fi xaa'oo wal keessa dabalatee kaasaatti godhamutti lafa xiqqoorraa oomisha guddaa akka harkatan godhaa deemnaa muuxannoon akka qonnaan bulaa addaa kanaa keessa jiru oomisha dinnichaatiin beekamaadha akka aanaa dagareetti
muuxannoo gaarii qabanii callaa gaarii irraa argatan akka addaa kanaatti. Isa dalaguu irratti halkanii eega dhaabbiin eegala marsaa lama irraa oomishanii yeroo boqqolloo irraa oomishan booda dinnichaanuu marsaa lama irraa oomishama. Eega isa eegala manatti hin galan qotee bulaan asii halkanii guyyaa hojjetanii akkasumatti callaa irraa argatan bu'aan asirraa ka fooyyee jireenya isaa fooyyeessee dinnichaa oomisha dinnichaa kana mana Dirreedhaa irratti magaalaa Qobboo irratti bakka adda addaa ijaaree jira. Kaan kabootaa bitee jira. Oomisha waa hedduu irraa bu'aa irraa argatanii jiru. Gama oomisha kuduraa adda addaatiin dhiyeessinee fi dhiyeessuudhaaf illee karoora qabna. Akkuma karoora isaaniitiin jala deemnee karoora sanyii adda addaa dhiyeessuufis nutis ni qabna. Dabalata ammaas sanyii looniillee sanyii fooyyaa dibicha finnee dibicha isin agartan san dadarii finnee mala harka namaatiin odoo hin ta'in mala uumamaatiin odoo miidhaan geessisin akka horii diqaalomsu dibicha reefu argitan san akka diqaalomsu godhaafii jirra. Horii baay'ee diqaalomsaafii jirra. Qonnaan bulaa keenya cinaa dhaabbachaa jira. Karaa biraatiin lukkuu daba fooyyaas bakka adda addaatii iyyata galfannee akka dhiyaatu ajajnee jirra. Ammallee dhiyeessaafii jirra. Dhiyeessaafiitis turre ammas fuula duraaf dhiyeessuudhaaf qopheedha. Fuula dura jechuun akka dhaabsatti qonnaan bulaan keenya akka agarru kanatti kana caalaa akka irraa fayyadamaa ta'u taasisuudhaaf leenjii gabaabaadhaa fi amma sanyii isaallee asitti baay'inaan ciroo fayyadamanii sanyii kana booda jechuun amma nuti dirjitii garaagaraatti wajjin walitti hidhamnee akka ogeessaatti himan akka ogeessa qonnaatti dirjitii adda addaatiin walitti hidhamee amma bara darbe jechuudha. Baanee guddannee sanyii gosa jaamtu asirratti finnee fi jechuudha. Taraktaarii hanga silaa duraan ciroo kanarraa argatan caalaa kan argachaa jiran ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf fuula dura jechuudha. Amma fuula dura leenjii gabaabaa fuula dura illee kanneenii fi dirjitii gargaraatti walitti hidhamee leenjii adda addaatti wajjinis walitti hidhamnee kana caalaa jechuudha bu'aa dinnichaa irraa argatan kana caalaa akka argatan gosuudhaaf fiileetti deemamaa jirudha. Kanaaf bu'aan manni irraa argatu bu'aa guddaadha. Kanaafuu lafa tana duraan xaafiidha. Xaafii oomishu ture gusatiin oomishadha amma dura waggaa kana sanyii xaafii dhabuun firraatti dhiifne xaafii boqqolloo jalatti hamlee xaafii warri qonnaa Oromiyaan gaafa Zalaalam Jamaan illee dhufee ilaalee jira xaafii qajalatti irraa oomisha sanyii dhabuudhaan firraa dhiisaarra sanyii filatamtuu sanyii laakkaadha. Fuula dura immoo waggaa dhufu foggusatti oomishachuu karoora keenya cimaan sanii jechuun akka lafan baane guutuu akka illee baatii 12 bakka 3tti iddaan qoonna baatii 4 waan dhiyaata sanyii filatamtu irra fayyadamuuf karoora qabannee jirma fuula dura rabbi jee dhaabuudha qabna sanyiin bichaan yeroon akka nuuf dhiyaattu wayita hamleedhaa kana sanyii yoo nuuf dhiyaatte dinnicha yeroo xiqqisho immoo hanqina bishaanii jira hara boodaa jechuudha wayita dinnichaan kun bilchaachuudhaaf dhiyaate barana faa roominis baay'inaan waan hin roobiniif bishaanummaan guddaan asiin gayyaa'u laga kana keessa jechuun araddaa sadii walii qaba. Keessattummaan hojjetaa misoomaa akkumaan jalqaba ibsee araddaa qabaasi eegaa araddaan lama dhuyde araddaan sadaffaate jechuudha achitti na dhufa hanqina bishaanii jira jechuudha. Osoo araddaan inni keessaa maddu bishaan hin arganne nuti achitti argachuu hin dandeenyu waan ta'eef. Kanaaf qotee bulaan keenya dinnichuma kanaa'u araddaa lameen nu oliita bishaan keessa gad dhufu tana dura qota jechuudha. Isaa kun yeroo san itti naajaman hedduu. Nuti immoo dinnichaan keenya dafee daraaraadha. Amma asitti dilas daraaraa habaas hin jiru. Hanga takkaa ta'u malee. Maaliif oguu keenya dura bilchaate asitti deebisan jechuudha qotee bulaan. Walii ilaalaa deemnaa jechuudha. Kanaaf sanyiilee amma fakkeenyaaf akka avokaadoo fi muuza kanallee gama waajjira misooma qonnaatiin nuuf dhiyaachaa jira. Irra caalatti haanuu dhiyaatu jechuu barbaadeeti. Haanuma keenya kana keessatti sanyii muuzaa naannoo laga soqaatti hiramaa turte. As giseen dhufee sanyiin akkanaa kan dhufne jee giseen gaafadhu sanyiin san nillee hin dhufne kun akka waajjira keenya homachuullee osoo hin ta'in waajjirri keenya nuuf dhiyeessaa abdiin qaba. Amma yeroo baay'ee avokaadoo muuza kana nuuf dhiyeessaadha. Janii qotee bulaan akka naannoof kaasaa jira akka yaadaa jechuudha. Dabalata ammas kanniisallee akkasuma kuduraa fi muduraa adda addaallee dabalata silaa kuduraa akka maali muduraa akka muuzaa
Avocado dabalata silaa kan udii atunillee ni barbaanna. Qonnaan bulaan kun fadhillee nagaafachaa jira. Muuza shanyii tishuu kaalchariidhaan wanna ta'u akkan udha qabu abdii qabna. Qonnaan bulaa kana cinaa dhaabbachuudhaaf ammallee qophii qabna. Ilmi abbaan carraa kataa qajeelaa gantan deeylee agaabataa jaldeessaa boraa ilkeessan dooytee akkam jee dubbaataa qabooltisaa duwwaattee. Kanaa olitti oomisha dinnichaa kana cimsuudhaaf qotee bulaarraa maaltu eegama jechuun gaafanne. Qotee bulaan tarsimoo adda addaatiin kennuuf jira. Qotee bulaan amma waan kana naannoon tun ammoo ugaa waan nam tokko dinnichaa dhaabe akka qotaa dalaganamu. Qotee bulaan naannoo tana muuxannoo fudhateetu akka qotaa dalaga jechuudha. Ugaa harree ba'u bakka takka harree baanaa bakka takka obaafna oomisha keenyaas bakka takka muuxannoo irraa fudhachaa jira jechuudha. Haaluma dhaabinsaatiif xaa'oo akkamitti itti godhanii saantima meeqa addaan fagaataa dinnichaa fi dinnichaan jidduu qajuus karoora qotee bulaa waliif kenna. Muuxannoo tana gaa di'ee irraa argannee beektee di'ee leenjiinuu kannaa boqqolloo saantima meeqa addaan fagaisa dinnichaa saantima meeqa addaan fagaatee dhaabama. Yoo walitti cinqaa dinnichaa fi boqqolloo callaa nuuf kennu callaa gaa hanqa addaan fagaatu. Ilaalaati akkasitti dhaabu jira jechuudha. Kanaafuu fuuldura cimnee hojjenna gusadii gahaadhaa yeroo gahaa qabna gusadii koo oomishuu abdii qabna jechuudha. Maka baran irraa callaa kana barreen gaddaa kan tala 82 argame har'a 100 fi cinaan ni argama yeetii yaadamu bara kana. Xaa'oonis gahaa waan itti godhameef jiru. Oomisha biraarra isa kanaatu callaarraa nu kan nama akka naannoo tanaatti dinnichaatu oomisha gahaa nu kan lafoo xiqqoo tanarra oomisha gahaa isa kanarra argan. Duraan rakkoo waggaa dinnicha oomishne karaa dhabiinsaan rakkoo achaa turre jechuudha. Karaa makiinaa dhabu. Egaa mootummaan karaa nuu baafte amma dinnicha harree bichaan karaa irra baafna makiinaan fuuteeti warra kumbalchaa tuusu mallattoo adii isaan duraa bita dhufe. Dinnichaan keenyas oomishni asiitis amma egaa haraan nu ba'e rakkoo guddoon nurraa hiikkate oomishni keenya dabalaa deema. Qotee bulaa keenyaaf sanyii dinnichaa kanallee irra caalaa isaan asitti ciroo fayyadamanii garuu ciroon callaa akka laalletti ni qaba. Jijjiiraa wal keessa sanyiillee sanyii gosa adda addaatis godhaa sanyii gosa hedduu jijjiiraa silaa deemanii gara namaas bu'aan irraa argama jeetii yaada. Qotee bulaan keenya sanyii gosa adda addaa wal keessatti fidee ilaaluu ammaas oomisha biraallee waan bu'aa qabu wal keessatti akkasitti yaalii godhe muuxannoo waan qabaniif bishaan gahaa waan qabaniif bu'aa gajalatti irraa argatan jeetii yaada. Kanaaf sanyiin karaa dirjitiilee adda addaatiin illee sanyiin barbaachisaan sanyiis gosa hedduun akka asirratti nu dhiyaatee baay'ifneef nutis gara keenyaan akka ogummaa baay'ifnee uummata kana biraan keenya uummataaf raabsu mootummaalleen piroojeektii adda dirjitii adda addaatii wajjin mari'atee akka nu dhiyeessuun gaafadha. Qonnaan bulaarraa sanyii nuti finne laaffisee yookaan maal na dhibde ilaaluu odoon ta'in harka mirgaatiin yookaan hamileedhaan qabee sanyii nuti itti finnu tana lafa nuu qabsiisuudha abdii irraa qabna jechuudha. Qonnaan bulaan keenya garuu akka dhaamsaatti wanni hin dhaamuuf qonnaan bulaan keenya sarara akkamma ogeessi keenya jechuudha. Ogeessi keenya akkamma inni isa gorsuun fayyadamuu qaba. Sarara isaa ispeesii jechuudha. Ispeesii dinnichaan itti dhaabamu jira. Ispeesiilee sana eeggatee ispeesii yeroo eeggatutti jechuudha. Dinnichaan moor kana caalaa jechuudha. Irra caalaa waan argatu jecha callaasaa osoo gorsa akkuma jaamsanitti gorsa ogeessa keenyaa guutuu fudhatee lafarratti akayyuu guutuu lafa qabsiisee irra bareedaadhaa fi wanni qotee bulaa keenyaaf dhaamu amma oomishtummaa gizee jennu bifa ogeessaatiin gizee waan takka laallu xaa'ummaa lafaa jechuudha. Amma lafti keenya kun akkamitti gabbachuu danda'a waan jettu yeroo baay'ee qaalumsa jireenyaatti wajjin wal qabatee amma fakkeenyaaf xaa'oon dhiyeessii galtee qonnaa kun jechuudha. Xaa'oon gar malee qaale. Kanaaf qaalumsa kana gadi xiqqeessuudhaaf akka ogeessaatti koompoostii qotee bulaan keenya duraanis ogeessa ogummaa ni qaba ififuu jechuudha. Kana caalaa bifa saayinsiitiin cinaa dhaabbannee yoo baatii 3 keessa siif geessi guyyaa 9 keessatti xaa'oo uumamaa tolfataa jechuudha. Koompoostii lafa fayyadamee jechuudha. Baala jiidhaa fi kana bifee looniillee waliin makee makoo guggaadhaan bishaaniin daaraadhaan kanaan wal makee baatii 3 jechuudha. Baatii 3tti xaa'oo argachuudhaan koompoostii bareedduu argachuudhaan lafa kanatti dinnicha amma qonna kana
kompoostii sanis fayyadameeti xaawoo wajjin jechuudha. Xaawoo hanga takka waajjirrillee nuuf dhiyeessee baay'ee nuuf dhiyeessanii akkasuma hojii gatiin isaa qaali. Kana hir'isuudhaaf baay'ifnee kompoostii kana qopheeffachuudha qabnaadha. Qotee bulaanis mi'aa kompoostiidha bu'aa isiidha argee jira itti amanee jira waan ta'eef. Bifa kanaanillee qaanumsi jireenyaa hir'isuudha dandeenya. Dhaamsiin qotee bulaa keenyaaf dhaamu wanni guddaan maali? Jireenya qaalee jennee teenyee caayaa teenyee jimaa bichaa qamaanee hiraaruu osoo hin ta'in lafa keenya gizeen qopheeffachuu oomishtummaadha guddifna jireenya qaalee kana hir'ifna jechuudhaaf gizeedhaan itti yaadee kompoostii ta'uus kompoostii qopheeffachuu lafa keenya dongorachuu qophii lafaa gizeedhaan gaggeessu bifa kanaan yoo deemne mini milkoone waan jedhu bifa ogeessaatiin cinaa dhaabbachaa jirra jechuudha. Siitii tursiisuu irratti sanyii dinnichaas qonnaan bulaa keenya akka tursiifatan godhaa jirra. Ofiifis tursiisaa jirra. Mana keenyatti istooraa dinnichaallee qabna. Achittillee akka kuusnee qonnaan bulaa kana sanyii adda addaa FTC irra baay'isnee isaan kanaan kan nuuf irratti illee argamnaa jirra. Barana jalqabnee jirra. Fuula duraas mala san bal'ifne qonnaan bulaa kana biraan ni dhaqqabsiifne inneeti abdii qabna jechuudha. Ya qonnaan bulaa